yeroo hedduutti gaaffiin ni ka'a ayyaanota adda addaa eegee dhimma taabotaa irratti gaaffiin ni ka'a. Sirni waaqeffannaas ta'uu meeshaan mana kiristaanaa keessatti fayyadamnu Kiristoos wajjin walitti dhufeenya hin qabaanne. Deemee dhumni isaa Kiristoos yoo hin taane bu'aa hin qabu jechuudha. Taabonni sun saanduqadha. Saanduqa sana immoo kan irra keessaan itti qadaadamu jira. Magdanyaa jenna sana gabatee aarsaa. Inni sun ture. Kanaafuu taabota kan jennu sana taabonni achii jalqabe argite. Taabonni kakuu haaraaf kakuu moofaa qaba. Waa'een kakuu haaraa fi moofaa kuni taabota irratti sirriitti mul'ate malee wantoota hedduu irratti gaaffii keessa nama galchuu danda'a. Tajaajilli taabota isa kakuu haaraa. Yesus Kristos waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa nu barsiisa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Ameen jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Sootiriyaa Miidiyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan nagaa Waaqayyoodhaan akkam jirtu akkam turtan akkam yoo nageessanii amiin galanni Waaqayyoof haa ta'u jecha akka sagalateeffannuuf haa kan fayyame maqaan isaa kan uffate hangalatoomin haa ta'u. Egaati sagantaa keenya torbanii kan isiniif dhiyeessinu sagantaa utubaa dhimbibbaa guyyaa har'aa qabannee isin gidduutti argamnee jirra. Akka himaaf jaalala Waaqayyootti sagantaa kana keessatti mata duree tokko qabannee dhiyaannee jirra waan ta'eedhaaf hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin taatanii nu hordoftan nu dhaggeeffatan kabajaan isin beeksisna. Egaa guyyaa har'aatti mata duree godhannee kan nuti wajjin ilaallu yookaan immoo dhimbibbaa kana keessatti kan nuti wajjin dhibbifnu barumsa mana kiristaanaa keenyaa keessaa tokko kan ta'e mana kiristaanaa keenya keessatti yeroo hedduu miseentota keenya keessaas ta'e alaas gaaffiin kan irratti ka'u dhimma taabota kakuu haaraati. Kanaaf dhimma taabotaa kanaa wajjin wal qabsiisnee obboleessa keenya jaallatamaa Barsiisaa Daaqoon Lammeessaa wajjin istiidiyoo kanatti argamnee jirra. Isaa wajjin dhimmoota kana kan wajjin dhibbifnu ta'a. Kanaaf obboleessa keenya baga nagaan gara sagantaa keenyatti dhufte jechuun barbaada jalqabaa irratti. Egaati dhimbibbaa kana keessatti keessumatti kaayyoo taasifannee kan nuti wajjin ilaallu dhimmoota taabota kakuu haaraa wajjin miseensonni keenya yookaan kiristaanonni hubannoo hangamii qabu. Hubannoo isaanii immoo karaa kamiin guddifachuu qabu dhimma kana wajjin wal qabsiisee yeroo hedduutti gaaffiin ni ka'a ayyaanota adda addaa eegee dhimma taabotaa irratti gaaffiin ni ka'a. Kanaaf namoonni hedduun gaaffii gaafa kaasanii taabota wajjin wal qabsiisanii hubannoo akkamii qabu. Manni kiristaanaa keenya akkamitti barsiisti akkamitti kaasti ka jedhu kutaa kana keessatti kan wajjin dhibbifnu ta'a. Kanaaf gara barsiisaa keenyaatti dabarree isuma wajjin kan ilaallu ta'a. Akka seensaatti taabonni maali? Hiikamarraa kaasnee yoo ilaalle gaarii ta'a waan ta'eedhaaf mana kiristaanaa keenya keessatti bakka akkamii qaba? Taabonni kun mana kiristaanaa keenya keessatti bakka akkamii qaba? Duuba deemnes immoo yoo ilaallu taabonniif sirni isaa yoom eegale akkamitti eegale eessatti eegale jennee seensaan dubbannee haa eegallu. Barsiisaa keenya maal jettu kanarratti? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Hundumaa dursa yeroo kana eebbisee kan nuuf kenna Waaqayyoof galanni haa ta'u. Isinis keessummaa taasistanii qophii keessan kanatti naaf yeroo keessaniif Waaqayyo isiniif haa kennu eebbifamaa jechuun barbaada. Mata dureen keellee mata duree baay'ee barbaachisaa ta'edha. Keessumaa yeroo kanatti kiristaanota birattis namoota kiristaanota ala jiran birattis dhimma ijoo fi dhimma wantoonni hedduun irraa hubatamuu qabanidha jedheen amanaanis. Egaa akkuma gaaffii jalqaba irratti kaasuuf yaalte taabota jechuun jechuma isaa kana gaafa hiiknu afaan Ingiliffaatiin arki jenna. Bu'uurri isaa afaan Giizii irraa akka dhufe abboonni ni dubbatu. Taabota kan jedhu kun ka'umsi isaa afaan Giizii akka ta'ee fi hiikti isaa immoo bultoo akka jechuuti. Afaan Oromootiin bultoo akka jechuuti. Akkasuma hiikaa jechoota yeroo baay'ee mana kiristaanaa keenya keessatti hojiirra oolu kan Alaqaa Kidaanaa Walde Kifilee immoo maal jedhu taabota jechuun teessoo jedhu yookaan immoo iddoo aarsaa yookaan immoo gabatee teessoo irra taa'u jedhanii hiiku jechuudha. Walumaa galatti aarsaa dhiigaa fi foon Kiristoos bakka aarsaa dhiigaa fi foon Kiristoos irratti dhiyaatu jedhanii hiiku isaan jechuudha. Kun akka jechaatti
salphisne yoo hiiknudha. Kana caalaa garuu icciitiin taabota hojii wal qabatu kakuu moofarraa kaasee hanga kakuu haaraatti hanga har'aatti wal qabatu waan ijoodha jechuudha. Kiristaanonnis immoo sirriitti hubachuu kan qaban sanarrattidha. Mana kiristaanaa keessatti gochaawwan yookaan sirni waaqeffannaa meeshaaleen nuti sirna waaqeffannaa sana fayyadamnu hundumti isaaniiyyuu Kiristoos wajjin walitti dhufeenya qabu jechuudha. Sirni waaqeffannaas ta'uu meeshaan mana kiristaanaa keessatti fayyadamnu Kiristoos wajjin walitti dhufeenya yoo hin qabaanne deemee dhumni isaa Kiristoos yoo hin taane bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaaf sirni waaqeffannaa har'a mana kiristaanaa keessa jiru kuni akkamitti Kiristoos wajjin wal qabata waan jedhu kiristaanonni sirriitti hubachuu qabu. Kana keessaa gaa taabonni isa ijoodha. Keessumaa meeshaalee qulqullaa'oo mana kiristaanaa keenya keessatti itti fayyadamnu sirna waaqeffannaaf itti fayyadamnu keessaa taabonni isa ijoo jechuudha. Kanaafuu sirriitti hubatamuu qaba. Taabotaa fi sanaa wal qabatee immoo sirna waaqeffannaa jira waan ta'eef. Kanaaf gara seenduubee isaatti gaafa deemu taabotumta wannee jedhamu kuni akkamitti jalqabe akkamitti dhufe wanta jedhu sana hubachuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee dhimmoota mana kiristaanaa keessatti bu'uura irraa hubachuu dhabuu keenyaan gara hin taanetti fudhannee yookaan immoo akkasumatti barteedhaan hubannee mana kiristaanaa keessatti kan jiraannu jira. Sun hafuu qaba jechuudha. Sababni isaa wanti nuti bu'uura irraa hin hubanne boor waan hin taaneef akka hin saaxilamne wabii hin qabu. Yoo hubanne yoo bu'uura irraa hubanne sirna sana eeguu dandeenya. Sirna sana tursuu dandeenya. Yoo bu'uura irraa hin hubanne garuu abbumti fedhe dhufee bara ta'e wayiitti gara barbaadetti jallisuu danda'a. Yeroo sana nuti falminee hin deebisnu taanaan manni kiristaanaa deemsa keessa bartee hin taane keessa galaa deemti jechuudha. Kanaaf taabonni seenduubee isaa gaafa laallu gara seenaa uummata Israa'elitti nu fudhata. Irra caalaa yeroo sanatti nu fudhata. Sana durallee wantoonni isanaaf ka'umsa ta'an turaniiru. Aarsaawwan abboonni seera laphee keessatti dhiyeessaa turan kana hojii walitti dhufeenya qabu. Garuu irra caalaa taabota gaafa jennu gara seenaa uummata Israa'elitti nu geessa jechuudha. Uummanni Israa'el waggoota 430 oliif biyya Gibsi keessatti gabrummaadhaan eega turanii Waaqayyo Museedhaan kaasee Fara'ooniin uummanni koo akkana waaqessuuf akkana galateeffatuuf gadhiisi jechuudhaan humna isaatiin uummata Israa'el gabrummaa jalaa baasee ture jechuudha. Egaa uummanni Israa'el nuyi warra kiristaanota amma kakuu haaraa keessa jirruu fi fakkeenya guddaadha. Seenaa isaanii sirriitti ilaaluun barbaachisa. Uummanni Israa'el Gibsi keessa turuun isaanii Gibsi irraa bilisa ba'uun isaanii callisee miti. Keessatti wanni nuyi of ilaallu jira jechuudha. Gibsi gabrummaan lafarraati isaaniif uummata Israa'elootaaf. Garuu gabrummaa lafarraa caalaayyuu gabrummaa seexanni Israa'eloota yookaan immoo walumaa galatti addunyaaf jala galchee ture sun keessatti ilaaluu qabna jechuudha waan sana. Fakkeenya sanaati. Kanaaf Israa'eloonni gaafa bilisa bahanii bara gabrummaa isaaniitti bilisummaa hin qaban turanii Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqayyo isaanii hin daganne. Boo'icha taasisaa turaniiru. Isaaniin bijachuu baatus kadhannaa taasisaa turaniiru akka bilisa isaan baasuuf. Garuu akka barbaadan Waaqayyoodhaaf bilisummaadhaan aarsaa dhiyeessuu hin dandeenye, sagalateeffachuu hin dandeenye. Waaqayyo gaafa guyyaan isaa ga'u garuu bilisa isaan baasee gammoojjii Qaades keessa yookaan immoo baraha Qaades keessa deemanii gara biyya isaanii Kana'aanitti galuudhaaf ka'an jechuudha. Isa booda Waaqayyo akkuma dursee dubbate sana uummanni koo akkana waaqessuuf akkana galateeffatuuf uummata koo gadhiise jedhee ture miti Fara'ooniin. Jecha isaa kana hojiitti hiikuudhaaf Waaqayyo gidduu isaanii bulee Israa'eloota wajjin dubbachuu barbaade. Eega isaan gabrummaa jalaa bahanii jechuudha. Sanaaf maal godhee sirna mana qulqullummaa hundeesse jechuudha. Sirna mana qulqullummaa hundeesse. Sirna mana qulqullummaa gaafa hundeessu galteewwan inni fayyadame jira jechuudha. Galteewwan inni fayyadame keessaa ni jalqabaa dunkaanadha. Dunkaana wal gahii jenna yookaan magganaanya dunkaan kan jennu jechuudha. Magganaanya dunkaanii yookaan dunkaana wal gahii kana akka hojjetu Museetiin ajaje jechuudha. Egaa magganaanya dunkaana yookaan dunkaana wal gahiinsaa kana akka inni kutaa 3 qabaatutti Museedhaan ajajee akka hojjetu taasise. Kutaa inni gara alaa jira. Itti aanee immoo
Dunkaana horiitii kan jedhamtu immoo magganaanya dunkaana sana keessa yookaan dunkaana walga'iinsaa sana keessa kan jettu dunkaana horiitiin immoo qofaatti jirti. Kutaaleen lamaan hafan immoo dunkaana horiitii kana keessa jiru jechuudha. Dunkaana horiitii kana keessa kutaaleen jiran lamaan kun isheen jalqabaa qulqulleettii jedhamti. Isheen itti aantu isheen keessaa immoo qulqulleettii qulqullootaa jedhamti. Kanaaf walumaa galatti garuu dunkaana walga'iinsaa kana keessa kutaalee 3 ture jechuudha. Kutaalee 3 kana keessa immoo meeshaaleen qulqullaa'oo jiru ammoo. Meeshaaleen qulqullaa'oon sirna waaqeffannaa sirna aarsaa sanaaf Israa'eloonni akka fayyadamaniif Waaqayyo Museedhaan waanuma lafarra jirurraa akka hojjetutti hime jechuudha. Kutaa gara alaa sana keessa meeshaalee 2tu turan, meeshaalee ijoo 2tu turan. Inni jalqabaa gabatee naasii irraa hojjetamu kan aarsaan gubatu irratti dhiyaatu ture jechuudha. Kutaa alaa keessa. Inni lammaffaa immoo waan irratti harka dhiqatan. Luboonni gaafa aarsaa dhiyeessuudhaaf gara qulqulleettii fi gara qulqulleettii qulqullootaatti seenan dhiqatanii turan. Luka isaanii harka isaanii dhiqataniitu gara aarsaa sanaatti seenu turan. Kanaafuu bakki dhiqannaa ture jechuudha. Kanaaf meeshaaleen lamaan kun kutaa gara alaa dunkaanaa kana keessa turanii jechuudha. Gaafa ol deemnu gara kutaa itti aanutu yookaan kutaa qulqullootaa jedhamtu kanatti gaafa deemnu immoo achi keessa immoo meeshaalee 3tu ture. Meeshaalee ijoon jechuudha. Meeshaalee qulqullootaa kan jedhaman tajaajila sanaaf kan oolan jechuudha. Inni jalqabaa meeshaa hibistiin 12 torbaniin luboonni nyaatan jechuudha. Kan Israa'eloota irraa akka aarsaatti fuudhamu hibistiin 12 kan irra taa'u gabateen ture jechuudha. Inni biraan immoo gabateen aarsaan ixaanaa irratti dhiyaatu ture. Aarsaan ixaanaa irratti dhiyaatu. Inni sadaffaan immoo ibsaatu ture. Yookaan immoo baattuu ibsaa ture jechuudha. Baattuu ibsaa 7 kutaa qulqulleettii kana keessa ture jechuudha. Gaafa ol siqnu yookaan ol gallu immoo gaafa qulqulleettii qulqullootaatti gaafa seennu qulqulleettii qulqullootaa keessa immoo kan jiran tokko taabota jira yookaan immoo saanduqa kan jennu jechuudha. Taabota sana inni biraan immoo taabota sanaaf qadaaddii kan ta'e yookaan immoo irra keessa kan taa'u gabatee aarsaa kan jennu yookaan makdeenyaa jenna kan. Makdeenyaa kan jennu immoo taabonni sun saanduqadha. Saanduqa sana immoo kan irra keessaan itti qadaadamu jira. Makdeenyaa jenna sana gabatee aarsaa. Inni sun ture. Taabota sana keessa immoo waa 3 ture. Egaa amma qulqulleettii qulqullootaa keessa jira. Kutaa dunkaana ishee 3ffaa ishee hundarra qulqulleettii taate qulqulleettii qulqullootaa keessa jira. Taabota kana keessa wantoonni 3 turaniiru. Inni tokko tsillaatiiwwan dhagaa 2 kan harka Waaqayyoo irraa Museef kennaman. Abboommi Waaqayyoo kan irratti barreeffaman jechuudha. Taabota sana keessa turan. Inni biraan ulee Aroon. Ulee Aroon kan lalistee argamte jechuudha. Osoo bishaan dhugiin lalistee argamte kan Waaqayyo Aroon akka luba ta'uudhaaf mallattoodhaan itti agarsiise jechuudha. Inni biraan immoo yaadannoodhaaf kan mannaa samiirraa bu'ee sana kan qabatanii deeman. Qabatanii akka deeman Waaqayyo itti himee ture Israa'eloonni mannaa sana jechuudha. Mannaa sana qabatanii deemu turan bakka deemanitti. Mannaan sun taabota sana keessa ture. Kanaafuu taabota keessa meeqa jira jechuudha? Waan 3 jira jechuudha. Waan 3 ture. Egaa kanaan wal qabatee immoo luboonni immoo turaniiru. Waaqayyo luboota muudeera isaaniif. Maaliif egaa meeshaaleen qophaa'anii wanni hunduu qophaa'ee luboonni aarsaa dhiyeessan barbaachisu. Luboonni immoo karaa Waaqayyoo beekuun gosa yookaan gartuu leewwotaa keessa akka filaman taasifaman jechuudha. Luboonni 3 turan yeroo sana gosa 3 turan. Tokko hangafa lubootaati. Hangafa lubootaa kan hundarra caalu jechuudha. Hangafni lubootaa tokko qofa ta'a ture yeroo sanatti. Yoo inni du'e kan biraan itti fufa jechuudha. Hangafa lubootaa ta'uu kan danda'an yeroo sana ijoollee hidda Aroon warra jalqabaati. Isa booda immoo luboota kan jedhaman immoo jiru baay'inaan jechuudha. Luboota kan jedhaman immoo ijoollee Aroon ta'anii kan 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa warra isaa gadi jiran jechuudha. Warra 1ffaa gadi jiran. Leewwota kan jedhaman jiru sirna aarsaa kana keessatti kan hirmaatan. Leewwonni kun immoo sanyii hiddaa leewwotaa ta'anii kan biroo jechuudha. Kan Aroon kan hin taane jechuudha. Kanaaf luboonni kun turaniiru. Tajaajiltoonni kun dunkaana kana keessa turaniiru jechuudha. Mana qulqullummaa kana keessa. Inni biraa inni ijoon garuu aarsaan tureera. Aarsaan tureera. Aarsaa maaliif tureera isaa? Aarsaa beelladootarraa dhiyaatu,
aarsaa midhaanii, aarsaa garaa garaatu ture. Walumaa galatti dhimma aarsaa kana seera lewwotaa boqonnaa tokko hanga 7tti jiru irraa dubbisuu dandeenya. Aarsaawwan hedduutu turaniiru. Sababa itti dhiyaatan wajjin jechuudha. Kanaaf haala kanaanii manni qulqullummaa hundeeffame jechuudha. Manni qulqullummaa egaa xiyyeeffannoon keenya amma taabota irratti. Amma taabonni sirna mana qulqullummaa Waaqayyoo Israa'eloota gidduu jiraachuudhaaf hundeessa kana keessatti taabonni eessa akka jiru hubanneerra. Eessa jira? Kutaa ishee qulqulleetti qulqullootaa jedhamtu sana keessa jira. Achi keessa immoo taaboticharra immoo qadaaddiin jira. Gabateen jechuudha. Gabatee aarsaa kan jedhamu makdanyaa kan jennu jira. Sana keessa immoo tsillaatiin 2 turaniiru. Uleen Aaroon turteetti mannaan tureera jechuudha. Kanaafuu taabota kan jennu sana taabonni achi jalqabe argite. Meeshaalee kana hunda akka hojjetu kan ajaje Waaqayyoodha. Meetira isaa, fageenya isaa, olee isaa, gadee isaa, boca akkamii qabaatu kan taasise Waaqayyoodha. Walumaa galatti asirraa wanti amma hubannee darbuu barbaachise duubatti deebisee akkasuma kan barbaachisee fi jalqabni taabotaa walumaa galatti jalqabni sirna mana qulqullummaa Waaqayyoodhaa akka dhufedha. Inda'uun hayyoonni maal jedhu seete? Hayyoonni tokko Waaqayyo gannata fakkii gannataatiin lafarratti mana kiristaanaa mana qulqullummaa akka hojjete kaasu. Because akkaataa inni manni qulqullummaa sun itti ijaaramte illee gaafa laaltu topograafiin yookaan haalli teessuma ishee gannata wajjin wal fakkaatti jedhu. Fakkeenyaaf Addaam gaafa bahe gannata keessa karaa bahaarraan akka bahe barreeffamee jira. Karaa bahaarraan akka bahe. Manni qulqullummaa hojjetamte kun immoo yookaan immoo dunkaanni walga'iinsaa hojjetamte kun immoo balballi ishee karaa bahaati. Karaa bahaati. Amma laali Hewaaniif Addaam gaafa ba'an karaa bahaarraan bahanii gara bahaatti bahanii jechuudha. Amma garuu mana qulqullummaa kanatti kan seenamu gara lixaatti seenama jechuudha. Bahaarraan gara lixaatti seenama. Mana qulqullummaa kanarraa balbala isaarraa kaastee hanga qulqulleetti qulqullootaatti gaafa deemtu qulqullummaan dabalaa deema. Meeshaalee dhumti fayyadamnu fakkeenya meeshaan amma kutaa isa alaa keessatti fayyadamnuu fi qulqullinni meeshaa isa qulqulleetti qulqullootaa keessatti fayyadamnu garaagarummaa qaba ture yeroo sana. Kabajni taabonni eessa ture kan ture? Qulqulleetti qulqullootaa keessa ture. Kabajni taabotaa meeshaalee hunda sanarra caala ture. Tarii akka irra caalaa ifa ta'uu fi mana kiristaanaa keenya keessatti finnee ilaaluu dandeenya. Meeshaaleen kun hunduu irra mana kiristaanaa keenya keessa jiru. Kutaaleen kun hunduu jiru. Kutaaleen amma kutaa alaa kan jenne sun irra megdesii jechuudha mana kiristaanaa keenya keessatti. Qulqulleetti kan jennu sun immoo qulqulleetti ma jedhamte bakkatti kiristaanonni qurbaana fudhatan jechuudha. Qulqulleetti qulqullootaa kan jennu immoo bakkatti sirni qiddaasee gaggeeffamu luboonni qofa kan seenan jechuudha. Achirratti illee amma Israa'eloonni haga kutaa isa alaa sanaa seenuu danda'u. Garuu qulqulleetti kan seenuu danda'u lubootadha. Qulqulleetti qulqullootaa seenuu kan danda'u garuu tokko hangafa luboota qofa ture. Waggaatti si'a takka qofa seenan qulqulleetti qulqullootaa sana. Walumaa galatti yaadni kun Waaqayyo irraa ka'e jechuudha. Malee akka Israa'eloonni Iyyaasuudhaan doorsisanii waaqa tolfamaa jabbii fakkaatu sana hojjetan sana miti jechuudha. Waa'een jabbii sun kitaaba qulqulluutti barreeffamee jira. Waa'een taabotaas barreeffameera. Gaafa laaltu lamaan isaanii boca wayiiti. Garuu garaagarummaan isaa eenyu akka hojjetedha. Taabonni ajaja Waaqayyoon hojjetame taabonnii fi meeshaan hundi isaa jechuudha. Ani maaliif akka taabota irratti xiyyeeffame hin beeku malee meeshaaleen hundi isaanii iyyuu Waaqayyoodhaan ajajamanii hojjetamanii sirna qulqullummaa yookaan immoo tajaajila sirna qulqullummaa sanaaf oolaa turanii jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubachuun barbaachisa. Walumaa galatti jalqabbiin taabotaa kana wajjin wal qabataa. Asirratti wanni kaasnee darbinoo tokko Waaqayyo gaafa sirna mana qulqullummaa kana hojjete akkuma sii kaase gannata ishee samiirraa ishee Addaamiif Hewaan gadhiisanii dhufan gara lafaatti buusee waanuma lafarra jiruutiin akka hojjetan taasise. Amma laal waan lafarra jiruutiin sirni kun eessaa dhufe jechuudha. Samiirra jira jechuudha. Tarii amma samiirratti nuti aarsaa ixaanaa yookaan immoo aarsaa gabatee aarsaa wanni aarsaan gubatu irratti dhiyaatu kan naasii argachuu dhiisuu hin dandeenye samiirraa. Samiirraa akkasitti argachuu dhiisuu hin dandeenye. Garuu samiirraa wanni sanaaf gargaaru wayii akka jiru nutti mul'isa. Maaliif Waaqayyo kanuma jirurraati kan inni lafarratti akka hojjetamu eeyyame jechuudha. Kanuma qabnurraati. Garuu fakkeenyi isaa samiirraa dhufee jechuudha. Sirna samiiti. Sirna samii akka ta'e hubachuun barbaachisaa. Amma gaa manni qulqullummaa isheen kakuu moofaa samiirraa gadi buute. Fakkeenya samiitiin jechuudha.
Manni kiristaanaa isheen mana qulqullummaa isheen kakuu moofaa kun kiristaanota yookaan immoo uummata fuutee mana kiristaanaa ishee kakuu haaraatti dabarsite jechuudha. Mana kiristaanaa isheen kakuu haaraa immoo fuutee bakka isaan irraa bahanii dhufan mana kiristaanaa ishee samiitti yookaan mootummaa waaqayyootti dabarsite jechuudha. Akka waan geengoo wayii qaba adeemsisu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti taaboon akkasitti dhufee maaliif asirraa kaanee gaafa deemnu wanni amma gara fuulduraatti kaasnu ifa nuuf ta'a deemu jechuudha. Ayyee barsiisaa keenya bifa bareedaa ta'ee fi ifaa ta'eedhaan kan isin nuuf kaastanii jirtanii keessumatti iyyuu mana kiristaanaa hiika jalqabaa irraa kaastanii mana kiristaanaa keessatti maal akka isheen fakkaattu taaboonni mana kiristaanaa keessatti bakka akkamii akka isheen qabdu ala taa'umsa meeshaalee wajjin fi dunkaanni horiiti akkamitti akka isheen ijaaramte deemtee immoo qoqqoodamna isaa fakkeenya mana kiristaanaa ishee har'aa wajjin wal bira qabdanii nu barsiistanii jirtu. Akkuma sanas immoo haala taa'umsa meeshaalee qulqullaa'oo mana kiristaanaa keessatti nuti itti fayyadamnu akkaataa taa'umsa isaaniidhaan isaa kana wajjin qabnee yoo ilaallu akkuma isin kaastan taaboonni bakka akkamii akka inni qabu bakka taa'umsa isaarraa kaasnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Bakka inni taa'u bakka qulqulloota akka taate keessa gola sadiiffaa keessa akka inni taa'u iddoo olaanaa akka ta'e kaastanii nu barsiistanii jirtu. Akkasumas immoo yoomessa isaa yooma akka inni eegale eessatti akka inni eegale eenyuun immoo akka inni eegalchiifame yaada kana nu kaastanii jirtu. Sinumtiyyuu akka isin kaastan keessumatti iyyuu Museen gara Siinaatti gaafa ol ba'ee waadaa kana fudhachuudhaaf Waaqayyo bira deeme uummanni sun Iyyaasuun cinqanii yookaan immoo Iyyaasuun sardanii boca mataa isaanii kan waaqeffatan qopheeffatanii turan. Haa ta'uti garuu inni sun boca ta'uusaa kan waaqa tolfamaa ta'uusaa Museen gaafachii dhufu hojiin agarsiisee ture haareeti kan inni balleesse. Waaqa tolfamaa sana balleessee jira. Haa ta'u garuu Museen gaafa sana achitti taabota fidee dhufu haarii isaatiin taabota sana rukkutee waaqa tolfamaa sana balleessee jira. Asirratti namoonnis akka ta'an hubataniif yeroo baay'ee yaada isaan kaasanii Museen taabota waaqayyoo kenni waaqayyoo ofiisaalee tolchi sana balleessee deebisee jedhanii horeen kaasanii waan jiruuf jechaadha. Haa ta'uti garuu seera keessa deebii 30 irratti deebisnee yoo dubbisnu waaqayyo Musee ajajee jira deebii lammaffaadhaaf akka inni tolchuudhaaf. Maal saanduqa kakuu kana yookaan immoo taabota kana jechaadha. Bira deebi'ee akka inni hojjetuudhaaf maalirraa akka inni hojjetu akkamitti akka inni hojjetu deebisee gorsee jira. Museenis immoo taabota kana hojjetee itti fufsiisee jira jechaadha. Isa kanarratti tarii waan dabaltanii yoo qabaattan itti dabaluu dandeessu. Itti aansinee gaaffii kanaa wajjin inni kun sirriitti ifaadha waan ta'eedhaaf kanaa wajjin wal qabatee gaaffiiwwan ka'anii keessumatti yaadni amantoota hedduu keessumatti kiristaanotuma keessatti wantoonni hin hubatamne hedduu jira dhimma taabota wajjin. Innis maalidhaa garaagarummaa taabotaa kana taabota kakuu moofaa fi kakuu haaraa gidduu jiru. Taabonni kakuu haaraa qabamu kakuu moofaa qaba kan jedhu wajjin. Sababiin isaas keessatti namoonni baay'een deebii isa kana fuulduratti hin kaastu waan ta'eef taabota kakuu haaraa kana keessatti taabonni maal barbaachisa yeroo jedhan tokkoffaa abboommii waaqayyoo ilma namaaf kennedha. Kanaafuu abboommii kurnan qabaa jedhanii kan iddoo adda addaatti ni ka'a. Isa kana wajjinis wal qabsiistanii waan kaastanii fi taabonni kakuu haaraa fi kakuu moofaa qabaa. Yoo qabaate taabonni kun kakuu haaraa fi kakuu moofaa yoo qabaate wal fakkeenya akkamii qabame taaboonni sun saduraa wajjin wal fakkeenya akkamii qaba garaagarummaa yoo qabaate jechaadha. Yoo immoo garaagara ta'e yookaan immoo kakuu haaraa fi kakuu moofaa qaba yoo ta'e immoo garaagarummaan taabota kanaa maalidha? Taabonni kakuu haaraa fi kakuu moofaa gidduu garaagarummaan jiru. Ala fayyadamaan isaa ta'u ala tajaajilaan isaa ta'u isa kana wajjin wal qabsiisee manni kiristaanaa keenya akkamitti barsiisti? Dhugaan lafa jiru maal fakkaata kanarratti ibsa bareedaa nuuf kennitanii. Hayyee bifa gaaffii gaarii kaaste. Waa'een kakuu haaraa fi moofaa kuni taabota irratti sirriitti mul'ate malee wantoota hedduu irratti gaaffii keessa nama galchuu danda'a. Kakuu haaraa fi kakuu moofaa sirriitti yoo hin hubanne jechuudha. Kiristaanni tokko almost amantaa isaa hin hubanne jechuu dandeenya. Baay'ee kiriitikaaliidha waa'een kakuu moofaa fi haaraa. Taabota irratti illee dhimmi akkasitti akka ijoo ta'ee yeroo hundaa waggaadhaan wayituma taabonni bahu wayituma ayyaanni cuuphaa dhufu akka kan taa'ise gaaffii kaasuu warra alaa qofa osoo hin taane hubannoo dhabuu warra keessaati. Warri alaa gaafachuu danda'u warri namni waan tokko yoo argeessi gaafachuu danda'a. Garuu ati akkaataa atitti deebistu immoo baay'ee murteessaadha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee taabota kakuu haaraa kakuu moofaa jedhamu kana hubachuu fi kakuu haaraa fi kakuu moofaa illee sirriitti hubachuun barbaachisa. Bu'uurumarraa jechuudha. Baay'ee barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Kakuu moofaa gaafa jennu
yeroo baay'ee abbootiin gaaddidduu kakuu haaraa jedhanii kaasu. Kakuu moofaa. Gaafa maqaa isaarra gaafa ilaaltu kakuu moofaadha. Moofaa jechuun maal jechuudha? Kan irra darbe jechuudha. Kan tarii amma faayidaarra hin jirre jechuudha. Kakuu haaraa jechuun kakuu haaraa nuuf kenname kan amma hojiirra jiru jechuudha. Nuti kakuu haaraa keessa jirra. Gaaddidduu jedhanii kaasu. Mee wanni kun akka hubatamuu fi fakkeenya barsoota tokko irraa dhaga'ee asirratti kaasuun barbaada. Kakuu moofaanii diizaayinii kakuu haaraa jedhu. Fakkeenyaaf tarii warri injineeringii eenyumtuu beekuu danda'a waan kana. Gamoon tokko gaafa ijaaramuuf ka'u diizaayinii hojjetama. Diizaayiniin suni odeeffannoo hunda qaba jira. Fakkii gamoo sana sirriitti agarsiiseera. Ta'us garuu gamoo sana jechuun dandeenyu. Ati gamoo dhattee diizaayinii keessa galtee hin jiraattu. Kutaansaa keessa sadarkaa barreeffamaatiin ta'uu danda'a malee namni keessa galee faayidaa barbaadame sanaaf oolfachuu hin danda'u. Kanaafuu diizaayiniin suni gamoo sana ta'uu hin danda'u. Garuu gamoo sana agarsiisaa jira. Gamoo sana agarsiisaa jira. Ogeessi diizaayinii sana ilaalee gamoo akkamii akka hojjetu hin beeka jechuudha. Argite kakuu moofaa jechuun diizaayinii kakuu haaraati. Akkas jechuun garuu gonka waanuma sanadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf jireenya har'a jiraachaa jirru kanaaf walitti dhufeenya nuti har'a waaqayyo wajjin qabaachaa jirru kanaaf waan har'a ta'aa jiru kana hundaaf kakuu moofaa ka'umsa turte jechuudha. Isa kana ilaaluun barbaachisa. Inni biraan gaadidduu jedhamu namoonni. Fakkeenyaaf namni tokko alarraa ol seenaa gaafa ol seenu gaaddidduun isaa dursee seenuu danda'a. Gaadidduu isaa sanarraa ati hamma ta'e waan tilmaamtu qabda. Nama ta'uu isaa tilmaamta. Meebii harka isaaf luka isaa ilaalta. Nama guutuu akka ta'e ilaaluu dandeessa. Garuu bifti isaa maal akka ta'e uffata kalarii akkamii akka uffate hin beektu. Hanqina qaba jechuudha barra. Hanqina qaba gaafa jennu garuu nama dhufaa jiru sanatu hanqina qaba osoo hin taane gaadidduun guutuun agarsiisu waan ta'eedhaaf. Gaadidduun uumama isaatiin waan guutuu sitti agarsiisu. Maaliif amma yeroo baay'ee kakuu moofaa namoonni akka waan inni faayidaa hin qabneefatti kaasu. Akka waan hin fayyadne wayiitti waan kaasaniidhaaf. Kakuu moofaa waan hin fayyadne ta'e miti. Gaadidduu waan turedha. Gaadidduun immoo waan guutuu waan hunda ifatti nutti agarsiisuu dhiisuu danda'a. Akkasitti hubachuu barbaachisaadha jechuudha dura. Itti aansuutiin gaafa gara taabotaatti dhufnu garaa moo tokkodha waan jedhu kana walumaa galatti taabonni kakuu haaraaf moofaa qaba waan jedhu qaba. Kun waan wal nama gaafachiisnedha. Because sirna mana qulqullummaa kakuu moofaa sana ture keessatti giddu galeessi isaa taabota ture. Taabota aarsaa fi luboota turan. Kanaaf eega kakuu haaraa moofaa gaafa jennu wantoonni kakuu moofaa keessa turan wajjumaan kakuu moofaa jedhamu isaan. Waan moofaa jedhamu jechuudha. Gaafa kakuu haaraatti dhufnu immoo wantoonni kakuu haaraa keessatti raawwatamaa jiran waanuma haaraa jedhamu. Kanaafuu taabonnis kakuu haaraa kakuu moofaa qabaachuun isaa wal nama gaafachiisu. Garuu garaagarummaa qaba moo hin qabu waan jedhu immoo mee nuti hin kaasna. Sirriitti kakuu haaraa kanatti wanni taabota jedhamu maalidha? Akkamitti hojjetama? Tajaajila maal waan jedhu bakka saditti qoodne keessumaa akkaataa itti hojjetamuun tajaajila isaan kabaja inni qabuun wal bira qabnee kaasna. Dhumarratti osoo nuti murteessiin dhaggeeffattoonni yookaan hordoftoonni sagantaa kana waa'ee taabotaa garaagarummaa isaa taabonni kakuu moofaa faaraa gargarii fi tokko ta'uu isaa isaan humtoo fi isaan murteeffatu. Tole akkaataa itti hojjetamuun yoo kaasne jalqaba. Waa'ee taabota kakuu moofaa sana akkaataa itti hojjetamuun yoo kaasne seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 16 irratti barreeffamee jira. Taabonni sun jechuudha. Ammas wanni hubatamuu qabu tsillaadha. Tsillaatii isa abboommiin kurnan irratti barreeffaman tsillaatiin lamaan harka waaqa irraa kennamanii fi taabonni garaagarummaa qabu. Kakuu moofaa keessatti iyyuu. Taabota irratti miti tsillaatii kakuu abboommiin kan barreeffaman tsillaatii irrattidha. Tsillaatichi immoo taabota keessadha kan taa'u. Kanaafuu taabota Museen ofiisaatii akka hojjetu kan ajajame. Tsillaatii garuu waaqayyo irraa fidatee dhufe jechuudha. Kanaaf akkamitti akka hojjetamu gaafa waaqayyo Museetti immoo dheerinni isaa meeqadha? Dhundhuma lamaaf walakkaa'edha. Dheerinni isaa. Akkas dalgeensaa immoo dhundhuma tokkoof walakkaa. Asii oleensaas immoo oleensaas dhundhuma tokkoof walakkaa. Isa booda immoo waan mukti keessa galu karaa afuriin akka godhu waan qaawuu mukti keessa galuu danda'u warqiidhaan akka dibu keessa isaaf ala isaa warqiidhaan akka dibu. Isa booda immoo
wanni kun muka laaftoorraa akka hojjetamudha kan inni jechuudha. Laaftoorraa hojjetame garuu warqiidhaan akka dibamu jechuudha keessaaf irrisaaf keessa. Isa booda immoo qaawwa arfan kana keessa immoo mukti asii achi galu keessa galee kan ba'aaf fayyadu jechuudha. Maaliif lubootatu baata waan ta'eef waan sana namoonni afur achiin nam lama asiin nam lama qabanii akka baachuu danda'anitti ba'aaf akka fayyadutti muka lama kan laaftoomarraa hojjetaman warqiidhaan dibaman kan qaawwa gama arfaniin jiran sana keessa dalgagalanii ba'aaf fayyadan hojjedhu jedhe. Taabonni kakuu moofaa akkasitti hojjetan. Kan baatee deemu nama afur luboota afurtu baatee deemu. Irraa fi keessi isaa warqiidhaan haguugameera. Saanduqadha. Saanduqa wayiiti bar saanduqa wayii keessa akka waan wayii keessa taa'u wayiiti. Irra keessatti qadaaddii mataasaa qaba. Inni sun gabatee aarsaa jedhama. Of danda'e jechuudha. Inni meeshaa biraadha of danda'e gabatee aarsaa jedhama. Taabonni kakuu haaraa. Amma mana kiristaanaa keenya keessatti taabota jenna nuti. Taabota kan jennu suni akkamitti akka hojjetamu isa kana Abune Gorgoriyoos seenaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan jedhu kitaaba isaanii fuula 93 irratti akkasitti barreessanii jiru. Kallattumaan sii dubbisa isa. Manni kiristaanaa haaraan yeroo hojjetamutti jedha. Muka irraa yookaan immoo marbilii yookaan dhagaa jabaataarraa jechuudha. Irraa bocamee isa irratti maqaan Waaqayyoo Alfaa fi Omeegaa hiikni isaa jalqabaa fi xumura jedhu irratti barreeffama. Taabota kana irratti jechuudha. Sakakuu haaraa kana irratti. Erga irratti barreeffamee booda harka eepiskoopoositti eebbifamee yookaan harka phaaphaasitti eebbifamee meeroonii dibamee teessoo irra kaawwama jedha. Teessoo kan jennu kun kan mana kiristaanaa keessa qulqulleettii qulqullootaa keessa jiru jechuudha. Isarra kaawwama taabonni kun. Yeroo qindaaseettis jedha. Hibistii fi wayiniin yommuu gara mana qulqullummaa seenu lubni sirna qindaasee kan raawwatu hibistii fi wayinichis foonii fi dhiiga Kiristoos isa dhugaatti ta'etti kan jijjiiramu taabota kanarrattidha. Kanaafuu ilaali. Taabonni kakuu moofaa kun mukarraa yookaan kakuu haaraa kun mukarraa yookaan dhagaa marbilii irraa hojjetama dhagaa jabaataarraa. Maqaan Waaqayyoo yookaan maqaan Kiristoos Alfaa Omeegaa jedhu irratti barreeffama. Isa booda eenyutu eebbisa? Phaaphaasiitu eebbisa. Episkoopoosii yookaan phaaphaasiitu eebbisa. Isa booda meerooniidhaan kabajama. Akkuma meeshaalee kaanii meeshaalee qulqullaa'oo warreen kaanii jechuudha. Isa booda teessoo kan qulqulleettii qulqullootaa sana keessa jiru irra kaawwama jechuudha. Teessoo sana irra kaawwama. Isa booda lubni qiddaasee raawwatu foonii fi dhiiga Kiristoos kan inni dhiyyeessu kan inni aarsaa taasisu taabota kanarratti. Taabota kakuu haaraa kanarratti jechuudha. Akkasitti hojjetama. Kanaafuu akkaataa inni itti hojjetamu yoo ilaalle garaagarummaa akka qabu walii akka hin argine ifadha. Mee kabajaan immoo ilaallame. Tajaajilaan immoo ilaalla. Tajaajila isaanii immoo. Tajaajilli isaanis kaasnee irraammeef. Taabonni kakuu moofaa sun tajaajilli isaa inni guddaan gaafa Museedhaan Waaqayyo ajajellee taabota sanarra kiruubeen lamaan gidduurraan sittan dubbadha jedheeti. Argite? Waaqayyo ndoo dunkaana walgeensaa jedhamti miti sun dunkaana walgeensaa gaafa inni bara bakka Israa'eloonni walgaan qofa miti. Sirriidha bakka Israa'eloonni walgaanidha. Garuu eenyu wajjin Waaqayyo gidduu isaanii ta'eeti. Eessarraan Waaqayyo kan gidduu isaanii ta'u egaa yeroo sanatti namni fi Waaqayyoon gargar jira. Gargar fagaateera. Garuu Waaqayyo gidduu isaanii kan inni buufate eessarraan taabota sanarraan. Museetti kan inni dubbatu ergaa jiru hunda Israa'elootaaf kan inni dabarsu qajeelfama hunda kan dabarsaa ture taabota sanarraan. Duratti osoo hin kaasiin kan hafne taabota sanarra yookaan gabatee qadaaddii taabotaa sanarra yookaan gabatee aarsaa sanarra kiruubeel lama mirgaaf bitaan jiru kan kaattuu isaanii akkas godhanii jechuudha. Kaattuu isaanii qabanii bitaaf mirgaan jiru. Waaqayyo sana gidduurraan ture Museetti kan dubbachaa ture jechuudha. Kiruubeel lamaan gidduurraan. Walumaa galatti tajaajilli isaa inni ijoon taabonni kakuu moofaa sun kan Waaqayyo hafuuraan irra bulee Museetti dubbachaa ture. Karaa Musee immoo yookaan karaa hangafa lubootaa karaa Aroon gara uummata Israa'elitti dubbachaa ture. Tajaajilli isaa kanadha. Aarsaa inni hojii wal qabatu immoo aarsaa beelladootaa wajjin, aarsaa midhaanii wajjin wal qabata. Tole tajaajilli taabota kakuu haaraa. Isa kana fuuluma amma duratti caqasne kan kitaaba Abbaa Abune Gorgoriyoos Phaaphaasii Shawaa kan turan bara 1980 keessa abbaan kuni
kitaaba lama qabu kan seenaa mana kiristaanaa akka addunyaattii fi seenaa mana kiristaanaa akka Itoophiyaatti jechuudha. Isa kana namoonni hundiyyuu namni baay'een dubbisee dheedhee yaada garuu namoonni hin dubbisne yoo jiraatan afaan Oromootti hiikamee jira. Luba Misgaanuu natti fakkaata kan hiikamee jiranii. Kanaaf namni hundi akka dubbisu asumaan affeeruun barbaada. Kitaaba baay'ee barbaachisaa ta'e waan ta'eef. Kanaafuu dhimma tajaajila taabota kakuu haaraa fuula 93 irratti maal jedhu? Taabonni dabtaraa horiitii jedhu. Taabota waa'ee kakuu moofaa kaasaniitu gara haaraatti dhufa. Taabonni dabtaraa horiitii teessoo Waaqayyoo duumessaan marfamee jedha. Musee fi Aroon itti dubbatu. Israa'eloota qofaaf eebbaan itti mul'atu ture. Taabota irratti yeroo sana Waaqayyo kan mul'atu Israa'eloota qofaaf ture. Saba biraa miti. Inni kakuu haaraa garuu jedha. Akkuma gooftaan foon koo kan nyaate, dhiiga koo kan dhuge, jireenya bara baraa qaba. Jedhe iddoo aarsaa foonii fi dhiigni Kiristoos inni dhugaan irratti dhiyaatu kan warra amanan hundumaa gara jireenyaatti waamudha. Ilaali. Tokko hafuuraan taabonni kakuu moofaa sun hafuuraan Waaqayyo warra Israa'eloota qofaatti dubbachaa ture. Eenyu qofaatti? Israa'eloota qofaatti. Uummata kaan uummata Oromootatti miti Waaqayyo kan dubbachaa ture yeroo sana. Taabonni kakuu haaraa garuu aarsaa inni hojii wal qabatu immoo aarsaa beelladootaati. Aarsaa haqumsa cubbuu isa gonka ta'e kennuu hin dandeenye sana aarsaa darbe sana wajjin jechuudha. Kan kakuu haaraa garuu aarsaa inni wal qabatu aarsaa foonii fi dhiiga isa dhugaa isa fannoo irratti addunyaa hundumaaf aarsaa ta'e hojii wal qabata. Uummata kam hojii wal qabata jettee immoo daangaa hin qabu. Uummata hundumaa namni hundi akka fayyuuf miti Kiristoos kan fannifame. Dhiiga isaa foonsaa kan kenne namni hundi akka fudhatuuf isa wajjin tokkummaa akka qabaatuuf. Kanaafuu taabonni nammaa kun tajaajilli isaa hunda jechuudha. Nama Kiristoositti amane hundaaf kan giddu galeeffatedha. Tole tajaajilaan garaagarummaa akka qaban ifadhaama. Namni eenyumtuu adda baasuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaanii kabaja isaa mee kabajaan gara kabajaatti gaafa dhufnu walumaa galatti kakuu haaraan kakuu moofaraa kabaja qaba. Machima wanti dhugaan ati gaaddidduu keerra kabaja qabda. Gamoon diizaayinii isaa kabaja guddaa qaba. Kabaja isaa caalaa jechuun barbaadeen malee gaaddidduun kee hin kabaju hin fayyadu jechuun miti. Because ati waan jiraatteef gaaddidduun kee jiraata. Diizaayinii fi gamoo sanas adda baasuu hin dandeenyu garuu kabajaan waan dhugaa ta'uudhaan kan caalu immoo gamoo sanadha. Kanaaf walumaa galatti kabajni kakuu haaraa kan kakuu moofaarra caala. Kana jechuun maal jechuudha? Lubummaan kakuu haaraa kan kakuu moofaarra caala. Sirni waaqeffannaa kakuu haaraa kan kakuu moofaarra caala. Meeshaaleen kakuu haaraa keessatti hojiirra oolan kan kakuu moofaarra caalu kabajaan jechuudha. Tole waa'ee kabajaa kanaa egaa taabonnis meeshaalee yeroo sana sirna waaqeffannaaf ooludha jenneerra. Taabota jennee kan amma mana qulqullummaa keessatti fayyadamnu kunis immoo tajaajila aarsaa wajjin yookaan immoo sirna waaqeffannaa kakuu haaraa wajjin kan wal qabatu jenneerra jechuudha. Waa'ee kabaja kakuu moofaaf kakuu haaraa kana qulqulluun Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 3:7 hanga 11tti dubbateera. Maal jedha? Kallattumaan dubbisna waan kana. Hundumtuu hubannoodhaan akka dhaggeeffatu. Seerichi gabatoota dhagaa irratti jedha. Gabatoota dhagaa irratti qubeedhaan bocamee yeroo kennametti ulfinaan mul'ate. Ulfinaan mul'ate. Ulfina qaba ture jechuudha inni sun baay'ee. Waaqa ulfinni Waaqayyoo koo mul'achaa ture sirna waaqeffannaa mana qulqullummaa isa kakuu moofaatiin jechuudha. Ulfinaan mul'atedha. Booddee irraa darbaa yoo adeemiyyuu jedha. Booddee irraa darbaa yoo adeemiyyuu calaqqeesni fuula Musee yeroo sanaa jabaa waan tureef jedha. Iji saba Israa'el itti ejjechuu hin dandeenye yookaan ilaaluu hin dandeenye. Museen gaafa Waaqayyo hojii dubbachaa ture gaafa isaan bira dhufu Musee fuula kee nu faguugee jedhamni fuula isaa dhaabbachuu dadhabama. Argite sirna waaqeffannaa kakuu moofaatiin haga kana Museen kabaja akkasii akka godhatu kan taa'es sirna waaqeffannaa kakuu moofaa ture jechuudha. Hin dandeenye. Egaa jedha amma wal madaaluuf jira jechuudha. Kabaja kakuu moofaa kana kaasee kabaja kakuu haaraatti dhufaa jira qulqulluun Phaawulos. Egaa seerichi inni du'a murteessuudhaan hojjetu jedha. Argite seerri kakuu moofaa akkoo du'a murteessa barra. Inni du'a murteessuudhaan hojjetu
ulfina akkasiitiin erga dhufee jedha. Inni hafuuraan hojjetu yookaan immoo inni hafuurri hojjetu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaatu. Innumti du'a murteessu sun iyyuu seerri kakuu moofaa sun haga kana kabajaaf kan nama geessisu yoo ta'e inni hafuuraan hojjetu kun immoo inni du'a murteessu sun taane inni jireenya kennu sun immoo hammam kabajaa qabaatu jedha. Isa booda maal jedha itti fufee immoo wanti murtoo du'aaf hojjetu ulfina qabeessa erga ta'ee wanti qajeelaa yookaan immoo qulqulluu nama gochuuf hojjetu immoo hammam caalaa ulfina qabeessaa ta'u jedha. Ammas wanti caalaatti ulfina qabu waan argameef jedha. Wanti caalaatti ulfina qabu kan jedhaga kakuu haaraadha. Sirna waaqeffannaa kakuu haaraati. Waan argameef inni takka ulfina qabeessa ture ulfina kan hin qabne ta'eera. Argite? Amma inni ulfina qabu inni dhugaa waan argameef inni yeroo san ulfina qabeessa ture amma akka ulfina hin qabne ta'eera. Akka ulfina hin qabne ta'eera jechuudha. Egaa inni yeroo dhumaaf jiraatee ulfina erga qabaatee jedha. Inni yeroof ture sun inni yeroof gaaddidduu ta'e ture sun ulfina erga qabaatee jedha. Inni itti fufee jiraatu bara baraaf jiraatu immoo hammam caalaa ulfinaa qabaa ture. Kana keessatti wanti guddaan hubannoo jiraate kakuu haaraan hammam kakuu moofaarraa akka ulfina qabu. Kana jechuun taabonni walumaa galatti meeshaan kamiyyuu sirna waaqeffannaa kakuu haaraadhaaf filatame fo'ame hundiyyuu isa kan kakuu moofaa sanarraa kabaja qaba jechuudha. Kanaafuu taabonni kakuu haaraa kun kabajaan harka meeqa taabota isa kakuu moofaarra caala jechuudha. Walumaa galatti amma kabajaan akkaataatti hojjetamuu tajaajilaan ilaallee garaagarummaa malee wal fakkeenyi hin jiru. Wal fakkeenyi isaanii tokko lamaan isaanii sirnoonni amma sirnoota sana ilaaluun barbaachisa malee taabota qofaatti adda baastee yoo ilaalte rakkisaadha. Sirnootuma kakuu moofaa haaraa sana gaafa ilaaltu wal fakkeenyi isaanii lamaan waaqayyo irraa dhufan. Karaa itti waaqayyo nama addaamirraa nama gannatarraa ari'atame bade sana gara gannataatti deebisuuf taasisedha kun. Akkuma jalqaba irratti kaasee manni qulqullummaa isheen kakuu moofaa kun uummata fuutee mana qulqullummaa ishee kakuu haaraatti kenniteetti. Isheen kakuu haaraa kun immoo gannatatti deebisti ishee samiitti mana qulqullummaa ishee samiitti deebisti jechuudha. Garuu garaagarummaan kun maaf uumame jechuu danda'a tokko tokko. Maaf barbaachise? Maaliif isaanuma sana maaliif yeroo kabajni yeroo sana ture maaf har'an turre jechuu danda'a. Amma laati jijjiiramni guddaan tokko ta'eera. Jijjiirama maaltu ta'e? Gidduu gala sirna waaqeffannaa kakuu moofaa kan ture aarsaan jijjiirameera. Aarsaan yeroo aarsaa dhiiga beelladotaa ture sun gareessutti isaatti jijjiirame aarsaa ilma waaqayyootti jijjiirame jechuudha. Kiristoos waaqayyo ofuma isaatii nama ta'e bakka namaa bu'ee aarsaa of taasise. Aarsaan sun yeroo jijjiiramu immoo wantoonni naannoo sana jiran sirnoonni meeshaaleen naannoo sana jiran hundiyyuu isa wajjin jijjiiramu jechuudha. Lubummaan illee jijjiiramu jechuudha. Kanaaf amma meeshaaleen kakuu moofaa keessa turan har'allee jiru jenneerra. Garuu akka kakuu moofaa sana keessatti gargaaramaa turretti har'atti hin gargaaramu jechuudha. Kabaja isaa yeroo sana qabanii sarara qabanii tokko miti. Ergaa isaan dabarsan illee tokko miti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti garaagarummaa qabachuu barbaadan. Waa'ee maaliif garaagarummaa godhate jedhu kana dhimma mana kiristaanaa qulqulleettii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti kaasaniiru Abuna Gorgoriyoos. Maal jedhaniiru? Kiristaanummaa dura biyya kakuu moofaa kan turte Itoophiyaan jedhu. Yommuu kiristaanummaa fudhattuttis wantoota fayyadan. Wantoota maal ta'a? Wantoota fayyadan kan kakuu moofaarraa argatte hafuura kiristaanummaan akka hiikte itti fayyadamti jedhu. Amma ilaali. Wanta hin fayyadne baastee jirti. Fakkeenya wanti hin fayyadne maal? Dhiiga beelladoota hin fayyadu. Baastee jirti wanti kiristaanaa kun. Biyyi kun kanaaf nuti ijoollee mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadhaaf keessumaa kakuu moofaa fi kakuu haaraa hubachuun baay'ee barbaachisaa kan jenneef kanaaf. Biyya kana keessatti waa'een kakuu haaraa fi kakuu moofaaf ajandaa ta'etti fakkaata. Sababni isaa biyyi kun biyya kakuu moofaa dursitee fudhattedha. Amma kakuu moofaarra kakuu haaraatti ceetu riiformeeshinii wayii ishee barbaadatu, haaromsa wayii ishee barbaadatu. Isheen gaafa isheen kakuu moofaarra kakuu haaraatti gaafa ceetu akka namoonni jedhan kana
akkanumatti beekumsa dhabuudhaan waan barbaadde fudhattee waan barbaadde gattee itti yaaddeetu wantoota hin fayyadne keessaa baastee wantoota immoo dhiibbaa hin qabne. Wantoota dhiibbaa hin qabne immoo wantoota kiristaanummaa hin faallessine immoo hafuura kiristaanummaatiin itti fayyadamaa turte jechuudha. Amma meeshaa tokko sii kaase fakkeenya aarsaan ixaanaa meeshaan aarsaan ixaanaatti dhiyaatu kakuu moofaa keessa tureera. Kutaa lammaffaa qulqulleettii sana keessa jechuudha. Har'a amma meeshaan aarsaan itti dhiyaatu as mana kiristaanaa kakuu haaraa keessa jira. Ergaa isaan dabarsan tokko miti. Tokko miti. Kabajni isaanis tokko miti. Isheen fuutee gabatee aarsaa ixaanaa sana gatuu irraa maal goote? Hiika isaa jijjiirte. Intenshinii isaa jijjiirte. Maaliif nam fayyadama waan jedhu sana hafuura ittiin fayyadamu sana jijjiirte malee meeshaa sana baastee hin galle. Kuni jaarraa jalqabaa irratti kiristaanota gara mana kiristaanaatti dhufan gidduutti ikkoo caacaataan ture. Miti lolli ka'ee ture. Naqabaan hin barbaachisu, seerri dudduuttis hin barbaachisu kan jedhu, barbaachisa kan jedhu ka'ee ture. Yeroo sana araarri bu'ee maal ture? Duukaa bu'oonni walgahii taasisanii sinoodoosii taasisanii hafuura qulqulluu wajjin murteessanii kan isaan dabarsan waan hin barbaachisne qofa dhorkaniitu kan alatti garuu jedhan ba'aa biraas ittiin feenu jedhan baara. Ba'aa biraas ittiin feenu waan qabdanii akkaataa isiniif ta'etti osoo seera waaqayyoon hin diigin akkaataa isiniif ta'etti waaqayyoof bitamaa jira jedhani. Kanaafuu waan qaban waaqayyoollee bara waanuma qabnuun akka isaa waaqeffannu barbaada. Waan nu harka jiruun kan isaa akka taanu barbaada. Malee waan hin qabne yookaan waan qabnu nurraa fuudhee hin gatu yookaan waan hin qabne nurraa hin barbaadu jechuudha. Kanaaf sababa kanaatiin garaagarummaan kun uumameera jechuudha. Garaagarummaa mul'ata kan akkasitti hubachuun barbaachisa malee akka waan garaagarummaa hin qabneetti. Ixaanni kaleessa kakuu haaraa keessatti kakuu moofaa keessatti aaraa ture. Har'a kakuu haaraa keessa jiru kun ergaa tokko akka qabutti yaaduun barbaachisan. Ibsaan kaleessa kakuu moofaa keessatti ifaa ture sun kakuu haaraa keessatti har'a ergaa tokko dabarsaa jira jechuun dandeenya. Garaagarummaa qabu akkasitti hubachuun barbaachisaa jechuu barbaade.